electrostatics ilalla. Electrostatics jechuun damee physics keessaa the branch of what? Branch of physics dha. Branch of physics dha. Waa'ee maalii qo'ata? Waa'ee charge qo'ata jechuudha. Charge ati maalinin here charge dha. Electro agarsiisitti jechuudha. Waa'ee charge qo'ata. Then plus maalinin plus at rest jechuudha. Plus at rest isa kana qo'ata jechuudha. So the maalin branch of physics that studies about charge at the rest is what? Electrostatics jechuudha. So kanaafu electrostatics jechuun branchii fiiziksii ta'eeti waa'ee chaarjotaa jechuudha. Waa'ee chaarjii boqonnaa irra jiranii boqonnaa irra jiranii kan qo'atu maaliin electrostatics jedhama jechuudha. Statics. So kanaafu here jalqaba leessee Niikolaasii haa fudhannu. Atomii tokko haa fudhannu. Here atomii kana irratti maaltu jira? Elektirooniin hin jirani. Elektirooniin orbitii irra naannawanii jiran. Zeen ati seenterii irratti maalin prootoonii fi niwutroonii jira. Zeen prootoon maalin inni positively chargedidha. Maal irratti argama? Niikolaasii irratti argama jechuudha. Niikolaas niwutrooniin immoo inni charge hin qabu. Zero chargedha jechuudha. Niwutraalidha. Maal irratti argama? Niikolaasii irratti argama. Zeen inni sadaffaan maal inni? Elektiroonidha. Elektirooniin maal inni negatively chargedidha jechuudha. Negatively inni maal inni? Outeridha. Outer of Niikolaasiidha. Niikolaasii irratti kan argamu yookiin surrounding what? Niikolaasii marseet naannawaa jechuudha. Kunni maal inni? Sadiin kun prootoon, niwutroon, and elektiroon maal inni? Paartikiloota jechuudha. Particle. Maal jedhaman? Fundamental particle of atom yoon jedhan maal inni? Sadiin kana. Fundamental warra bu'uuraa jechuun atomii sana ijaaruudhaaf ijaarsa atomii sana keessatti warri utubaa ta'aniiti ijaaran wantoota kanneen sadii jechuudha. Isaan kunniin maal inni? Just proton, electron, then neutron jechuudha. Isaan kunniin maal inni? Fundamental particles jedhan. Warra ijaarsa atomiidhaaf bu'uura ta'anii jechuudha. Kunniin immoo inni kun classical physics keessatti jechuudha. Classical physics keessatti. Now modern physics keessatti jechuun fiiziksii saayinsii amma irra gahee irratti addunyaa saayinsii amma jiru kana keessatti kunniinis gadi caccabaa jechuudha. Akka durii jedhutti immoo classical physics durii keessatti maal inni? Atoomiin maal inni? Wantoota sadiirraa ijaaramee jedheeti dubbata. Here proton, electron and neutron jedhee dubbata. But here amma immoo isaan kunis gara gadi caccabuu jechuudha. Neutronii, protonii, just neutronii. Isaan kunniin gara paartii biraatis ammas gadi caccabu. Paartiin biraa maal jedhama? Quark isa jedhamutu jira. Quarkiin kun maal inni? Ijaarsa maalidha? Ijaarsa paartikiloota sadiin kanaaf bu'uura ta'anii jechuudha. Quarkiin kun immoo wantoota jaha of keessaa qaba. Wanti jaha of keessaa qaba. Up, down jedhaati wantoota haga jahaatitti laakkaman of keessaa qaba jechuudha. Kun ijaarsa maalidhaa fi ijaarsa paartikiloota atomii sana ijaaraniif warra bu'uura ta'anii jechuudha. Inni biraa just ammas hin dhaabanne asirratti jechuudha. Ammas quarkii kana irratti hin dhaabanne. Here quarkii kana irratti hin dhaabanne. Quarkii kana booda maal inni? Thread rod. Just wanta akka qaccee bifa weeviidhaan jiran jechuudha. Bifa weeviidhaan, bifa dambaliidhaan, bifa energetic ta'anii jiran
kan kwarkiin kun irraa ijaarame just bifa weeviidhaan energetic, more energetic warra ta'an isa qaccee fakkaatu jechuudha yookiin haada fakkaatu qaccee fakkaatan kanarra maaliin ijaarame kwarkiin kun ijaarame jechuudha. So kanaafuu addunyaan fiiziksii addunyaan atoomii sadarkaa kanatti gad deemee jira jechuudha. Akka durii san the fundamental particle of atoms is three jennee ka baranne sun ammallee fundamental or the particles are composed of quark, proton, electron and neutron are composed of what? Composed of quark. Then quark is composed of what? 3D rhoddy isa jedhaman kana jechuudha. Here protoniin chargii qaba jennaan positiividha. Chargiin isaa 1.6 times raised to minus 19 jechuudha. Electroniin chargii qaba 1.6 times 10 raised to minus what? Minus 19. Then neutronin is equals to 0 dha jechuudha. Here sorry kunin negative charge protonii fi neutroniin magnitudiin isaanii wal qixa. Garuu immoo tokkoon isaa tokko negatiiva tokko positive. Kanaafuu atomii jeneraal isaa yoo fudhanne lakkoofsa kanaa fi kana walitti daballe maal ta'a? 0 nu kenna jechuudha. So kanaafuu atomiin mataan isaa maaliin neutral jechuudha. Neutral atomiin mataa isaa neutral jechuudha. Maafi the number of electrons the number charge of electron in the proton are equal waan ta'eef magnitude isaa equal waan ta'eef kanaafuu wantiin atomiin mataa isaatitti neutral jechuudha. Inni biraa maasii garagaraa qaban maasii here kaniin protonii fi neutronii relatively the same just wantiidhaan yommuu ilaalle kan protonii fi neutronii maasiin isaanii relatively walitti dhiyaatan 1.67 times 10 raised to minus 27 kilograamidha. Kan immoo neutronii yommuu fudhan 9.1 times 10 raised to minus 31 kilograamii yoo ta'u just kaniin neutronii xiqqoo ishii greater than kanaati jechuudha. Xiqqoo ishii greater than kanaati. Just 1.675 times 10 raised to minus what? Minus 27 kilogram. Just kunii fi here inni kun relatively the same. Garuu immoo neutronii electronii much less than jara kanaati jechuudha. So kanaafuu maalinni mass of atomiin isa keessatti concentrated wantin maasiin atomii takka kamtu murteessa? Here nucleus itti murteessa jechuudha. Nucleus sababni isaa maalinni here lakkoofsa kanaa fi here kana yommuu walitti daballe greater than here kanaati waan ta'eef baay'ee kunin relatively yoo wal bira qabne baay'ee xiqqaadha. Even less than just 1/8/636 jechuudha. Hagana less than ta'a jechuudha. Neutroniin yoo wanti compare goone neutronii fi protoniidhaan yommuu wal bira qabne maal ta'a? Hagana less than ta'a jechuudha. So kanaafuu kana jechuun tokko irra 1866 yoo hirre lakkoofsa baay'ee so small number arganna jechuudha. So kanaafuu maal inni just neutroniin wanti isa maasiin isaa xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu maasii atomii tokko kan murteessu maal inni nucleusidha. Nucleus wanta sanitti murteessa jechuudha. Kan biraa immoo charge concept wanti jedhamu kun maal inni wanti tokko charge
charge leessidha. For example, we have said proton has a positive and electron has negative charge. What does it mean? Maal jechuudha kun? Just kana jechuun qaamni tokko charged or just discharged yookiin immoo charging qabu yookiin neutral jechuudhaaf maal irratti hundoofna? Just elektiroonii irratti hundoofna jechuudha. Elektirooniin atoomii tokkorraa yommuu eject taatee gara atoomii biraatitti deemtu jechuudha. Atoomii kanarraa gara atoomii kanaatitti yommuu transfer taatu maal inni yommuu san is charging jenna. Atoomiin kun kan fudhates kan just ofirraa transfer godhes maal jedha? Charge ta'a jechuudha. Kanaafuu transferring of electron maal godha? Qaamni tokko immoo akka charge'u godha jechuudha. Akkuma beekamu wantiin elektiroonii kennu tokko maal inni especially meetaalota garee lammaffaa fi tokkoffaa fi lammaffaa keessa jiran elektiroonii transfer gochuu kennuudhaan beekaman. Maafi elektiroonii isaanii is not localized jechuun localized qabameen jiru jechuudha. Free move godhanii bilisaadhaan socho'anii meetaalii sana keessa sanaaf yommuu just meetaala sanarra leessa here this is a metal. Meetaalii kana keessa elektiroonii jira. Then yommuu energy wayii asirratti apply ta'u maal inni simply elektirooniin kunniin dafanii gad lakkisanii jechuudha. Jalqabumaayyuu move gochaa waan jiraniif elektirooniin kun move gochaa waan jiraniif dafaniitti gad lakkisan. Then yoo elektirooniin kun lakkisan qaama fudhatamantu jira. Qaamni elektiroonii kana fudhatu ni jira. Qaamni biraa jechuudha. Qaamni elektiroonii kana fudhatu maal inni here kunin positively chargedidha. Kun positively charged warra meetaalii kunii jechuudha. Warri elektiroonii kana fudhatan immoo negatively charged ta'u jechuudha. Negatively charged. Maafi qaamni tokko yoo charge elektiroonii gad lakkise yoo tokko yoo fudhata kun immoo maal inni concept of maaliin ofitti concept of conservation of what? Conservation of charging of it. Conservation of energy wanta jedhamutu jira. Conservation of energy is not neither created nor destroyed wanta jedhamu. Energy'n hin uumamus hin badus kan jedhu. Akkuma sana charge'nis maal inni charge neither created nor destroyed but a transfer from one object to another. Energy'n charge'n hin badus hin dhalatus. Garuu immoo qaama tokkorraa qaama kanarraa gara qaama tokkootitti yoo elektiroonni transfer ta'e elektiroonii asirraa gadi lakkifame maal inni kanarratti argaa dhufaa jechuudha. So kanaafuu charge'n illee hin badu. Iyyuu maal inni charge'ee jedhama wanti sun. So kanaafuu charge'n qubee ki'uudhaan teetti just ki'uu xiqqoon illee ki'uu dandeenya akka fayyadama kitaaba garaagaraatitti differeensii qubee irratti garaagarummaa qabaachuu ni mala. Q capital or Q small kaa'uu danda'ani. But their definition are the same dha. Definition isaanii maal inni wal fakkaataadha. Concept tokko qabu. So here Q wanti charging sun is equals to n times electron dha. Here n maal inni number of electron dha. Fakkeenya number of electron here object tokkorraa gara object biraatitti transfer ta'ee jennu elektirooniin baay'een isaa 20 ta'e transfer haa ta'u.
number of here. So kanaafu charging keenya maal inni q is equals to n times e. E is maal inni charge on electron. Charge on electron 1 times 1.6 times 10 raised to minus what coulomb. Kana jechuudha. So q is equals to 20 times 1.6 times 10 raised to minus 19. Sorry, here 19 coulomb. Then q is equals to what? Here what? 0.2 times 10 raised to minus 8 coulomb ta'a jechuudha. Charging qaama tokko transfer ta'e haganaa jechuudha. So conservation of energy q final is equals to q initially jenna jechuudha. Kan biraa immoo just prootoonii atoomiin tokko prootoonii just saartee qaba. Elektiroonii immoo 20 qaba. Kan dabalataan how many electrons in one coulomb jedhanii gaafate. Just kan ammoo charge coulomb dha yoo nu ibsa. Garuu immoo how many electron meeqatu coulomb tokko keessa jira yoo jedhe q is equals to here q is equals to what just n e. Then number maali nu gaafate number of electron how many electron one over e in one coulomb dha. In one coulomb one coulomb qabna charge jechuudha. Over what? Over e 1.6 times 10 raised to minus 19 what? Coulomb dha. Coulomb bade n is equals to what? 1 over 1.6 times 10 raised to minus 19. Then kumalta n is equals to 6.25 times raised to 10 raised to 18 electron dha jechuudha. Baay'ina haganaatitu jira jechuudha. Isa kana jira.